Egaa haala kanaan ooppiin jenneetii gara sii daawulood goonee booda ooppiin jenneetiin gadi cuqaasna jechuu karaa kanaan nuuf dabarsaa googiliidhaan jenna loogiin wiis googil ka jedhu tuqne iimeelii keenya tokko itti filannaa haala kanaan soqee nuuf baasaa jechuudha. Iimeelii keenya eega sarchi nuuf godhee karaa kanatti nu baasaa immediately complete personal date jedha tokkoffaa profaayilicha gad tuqneetiin footoo keenya silkii keessaa nu baasaa itti galchifannaa jechuudha. Haala gaariidhaan akkanatti oolsisaa gasisaa akka tolu gooneetiin galchuu qabna. La kunoo kana cheek godhee raayitii tudha. Raayitii eegatti cuqaasnee booda garamitti nu dabarsaa akkanatti fidee sarchi godhee footoo keenya achi biratti haala gaariidhaan bareechisee akkanatti nuuf kaa'aa jechuudha. Ergasii maqaa niikneem kana maqaa kana jijjiirachuu dandeenya ka iimeelii irraa waan feene jechuu dandeenya. Maqaa nutti tolu maqaa pooppii irraa itti waamamnu ka itti walii gallu kana waamaniin kanaan kaja amma muddiin jedheera jijjiiruu danda'a. Natti hin tolle mee amma kan biraa kan maqaa natti tolu maqaa bareedu maqaa ittiin waaman maqaa dasna jedhu barreeffachuu danda'a. Bulloo jedhame ammas haala kanaan guuttadhaa jechuudha. Kunoo amma ergaa maqaa haala kanaan qubee isaa bareechifadhee guuttadhee booda gara waggaatitti waggaa 18 ol ta'uu qaba akka lakkoofsa faranjiitiin guunnaa jechuudha. Isa gadi cuqaasnaa ergasii bara 1996 jedhee haa guutume kan isaaniitiin 6 irratti godhee duwwaa 8 duwwaa 3 konfarmii jedha. Kunoo gubbaa kanarraan konfarmii eega gadi cuqaasee booda gara nanaa fida jechuudha. Itoophiyaa keessa waan jiruuf Itoophiyaa jedhee bira darbaa kan biyya biraa jirtan biyya jirtanitti guuttachuu dandeessu. Dhiiraaf guutaaraa meel jedha sammiiti jedhaani jechuudha. Dubara taanaan fiimeel jechuun dirqama garanatti nu baasa warra dargaa jiru kana. Kunoo waan haaraa taateef kooyinii 100 fudheedhee risiif jedhee fudheera jechuudha. Ergasii amma laay kunoo ampuulii ol gargalte tana al takka gad cuqaasaa irra deebi'ee cuqaasaa yoona deemuu dide gara nana fidaa jedha. Goo jedhee first follower goo jedhee bira taraa bakka kana goo jedhee bira taraa ergasii asumatti na deebisaa jechuudha. Ammas ampuulattii tana al takka gad cuqaasaa gara na baasa profaayilii kiyya keessatti na baasaa maay ajanti bakka jedhu kana gad cuqaasaa al takka ishee erga gadi tuqee booda akkatti sarchinaa godha jechuudha. Maay ajantii bakka jedhu kanatti ajantii kan koo nama kana wajjin hojjedha yaada jedhu yoo qabdan nama kana wajjin yoo hojjedhe naaf gala nan dalagaan hin jijjiirama nama jettan itti filattani kan koo yoo filattan 26 82 49 53 kun gubbaarra kan jiru kanaadha. Ammas jala kunoo iddoo kanatti ni barreessitaa jechuudha. 26 82 49 53 26824953 ብለን ከጻፍ ነው ኤርገሲ ኩኖ አሉ ጅጅረማፍ ጅዴ ባሳ ፕሊዝ ኢንተር አጀንት አይዲ ከጀዱ ከና አልተከ ጩቃስናን ኮንፈርም ጎዴዳ ኮንፈርሚቲ ቡና ኮንግራጁሌሽን ጀዳ ገረ ጉባሰኒ ዱባ ዴቢና አሲቲን ሪብሳ አውተንቲኬሽን ይቱ ነጀቹ አመፉላፍ አውተንቲኬሽን ከና የገቱን ኤፌስ አውተንቲኬሽን ጎጀናን ጀቹ go eegatu itti garanaan dabarsa upload a photo of yourself irratti cuqaasna footoo keenya hin filanna kadheena kaane jechuudha. Akka footoon keenyaa fi fuulli keenya wal fakkaatuuf hin sirreeffannaa. Olsiisaa gadsiisaa dagalessiisaa erga sirreeffannee garanaan nu baasaa jechuu sarchi godheetiin bareechisee iddoo san keessatti ol nu baasuun isaa hin oolu haara kanaan jechuudha. Erga nuuf baasee start to certify kan jedhutti al takka gadi buuna. Erga isaa starti jenneetii booda fuula keenyaa kana wal bira nu ilaaluudhaaf ishaaraa keenya nu gaafata. Haala kanaan akka ashaangulliitiin jalaan dhuftee yoo jette taatutti ija keenya banaa cufaa afaan banaa cufaa ol jechaa gad jechaa akka isheen nu ajajje ni taanaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf ija bani cufi jedhaarti inni hin banne mee maal akka gootu eksitti gooti jechuudha. Haala gaariidhaan hojjenne kun akkana eksitti gooti upload a photo of yourself jedha irra deebi'uu qaba. Footoo kennaa amma footichaa akkanumatti sirreeffannee galchinaa ergasii amma sarchi gootee footicha kana hanga nu galchitutti eennaa erga nuuf galchitee booda start to certify itti buuna irra deebi'uudhaaf jechuudha. Ergasii amma ashaangulliitii teena seeraan hordofuu qabna. Ija ban cufi jedhaarti la ija ban cufi jedhaartiin banee kunoo ammanis banee jira eshi afaan ban cufi jedhaartiin afaan ban cuf jetti afaanis baneera
yoo sirrii jette raayit nuuf gooti nu haa milkeessitu akkas nu milkeessitee jirti raayit gooteerti daqiiqaa 30 booda eegiiti jetti daqiiqaa 30 asteettee leeddee eegullee baattee bakka gara gubbaatiin baak goonee duuba deebina eega raayit godhee inni fudhatee jira saksas ta'ee jira jechuudha booda miiseejii nuuf erga saksas ta'uu isaa jechuudha gara gubbaasaniin baakii gubbaasaniin al takka cuqaasnaa ammas gara duubaa deebuuf itti deebinee cuqaasnaa asitti nu deebisa jechuudha. Amma immoo laayivii seenuudhaaf karaa harka bitaa kana laayiv waan jettu tanatti gadi buuna al takka ergasii laayiv waan jedhu kana nu baasee itti buuna kanaan akkanatti nu seensisa. Ergasii gara gubbaatiin please enter the contact ka jedhu san keessatti chatting singing dancing make friend jira chatting itti buuna ergasii go live jennaani jechuudha. Yeroo go live jenneen akkanatti nu seensisa kunoo sa'aatii 2 hanga sa'aatii 3 dubartoonni taa'uun dagatinaa erga teettanii booda tuqaa afran walirra jirtu ta maayikii biraan jirtu tana gad tuxxaniitiin riwardis waan jedhu keessa gadi tuxxanii 500 receive gootan jechuu harka 2 kana gochuun dagatin.